Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa bakkoota garaa garaatti tarkaanfii waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatamaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Konya Gujii Ba'aa, Cibraan Odaa Doolaa, Aanaa Goorodoolaa gandoota garaa garaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddombooroo naannoo gandoota magaalaa Nagalleetti, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddugaleessaa Kaaba Lixa Shaggar, Adaa Bargaa, Odaa Daalotaa, Makoodaa, Mugar, Olonkommii, Incinniif bakkoota garaa garaatti akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Cibraan Odaa Bulluuq Buttaan Dongoroo magaalaa Dongorootti tibba kana waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachuu beeksisanii jiru. Haleellaa kana hordofee waraanni murna Bilxiginnaa hedduu yoo du'an gariin madoo ulfaataa madaa'u waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee kanneenii ifoomsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa waraana Bilxiginnaa 93 ajjeesuun 49 madeessuu ibse. Amajjii 14/2022 godina Wallaggaa Ba'aa Aanaa Sibuu Siree ganda Gomboo Gallaalee keessatti waraana mootummaa Taataa 2 fi Siree fi 3 imalaa turan dursee haleeluun Taataa keessa loltoota 80 ajjeesuun 31 madeessee Siree fi 3 irraa immoo 13 ajjeesuun 18 madeessee konkolaataa Taataa 2 fi Siree fi 2 hojiin ala gochuun Siree fi 1 fayyaatti irraa boojuu himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Ona mana Sibuu magaalaa Mandiitti amajjii 15/2022 kaampii waraana Bilxiginnaa Maqa Harawwee ganamarraa haleeluun waraana mootummaa Bilxiginnaa faffacaasus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Ona Billoo Boshee amajjii 15/2022 konkolaattota bottee 2 boba'aa fe'anii waraana mootummaa Siree fi 2 tumsamanii gara Lixaa deemaa turan Wallagga Ba'aa Billoo Bosheetti haleeluun loltoota isaanii irraa fixee bottee 2 irraa fudhachuu ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Ba'aa Aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Miinyaa Killilii jedhamtu keessatti buufata waraana Bilxiginnaa haleeluun hedduu ajjeesuun